Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne itti aansuudhaan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna. Kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadhaa. Laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Caalaa Bultumee irratti reebichi raawwatamee jira. Humnoota mootummaatiin irratti kan raawwatame yoo ta'u hawaasa bal'aa biraa yaadni garaagaraa ka'aa jira. Hedduun kan nyaaphaaf gubate cilee hin qabu yoo jedhan kunniin immoo yaada faallaa kanaa dhiyeessaa jiru dabalata odeeffannoo kana qabna. Oduun itti aanu kirkirri lafaa reektar iskeelii 4.6 madaale halkan edaa Itoophiyaa bakkoota garaagaraatti dhaqqabee jira dabalata isallee qabna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti zoonilee fi akkasumas godinaalee garaagaraatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo gagabbataa argadhe yoo jedhu mootummaanis bakkoota garaagaraatti tarkaanfii kan fudhate akka ta'e yoo beeksisu tarkaanfiin humnoonni mootummaa fudhatan namoota nagaa irratti akka ta'e hawaasni bal'aan odeeffannoo kennanii jiru akkasumas komii bal'aas kaasanii jiru. Dabalata odeeffannoo kanaa qabna guutuu oduu kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Oduun kun oduu ammeedha. Caalaa Bultumee irratti reebichi raawwatamee jira. Reebichis kan raawwatame eegdota ajajaa waraana PP ol aanaatiin akka ta'e dhagahamee jira. Eegdonni ajajaa waraana PP ol aanaa nama maqaan isaa Jeneraal Tesfaayee Ayyaalew jedhamu halkan edaa reebicha kan irratti raawwatan yoo ta'u miidhaa guddaa kan irratti dhaqqabsiisan akka ta'es dhagahamee jira. Reebichi kunis ajajaa olirraa itti kennameen kan raawwatame akka ta'e kan himamaa jiru yoo ta'u sababa reebicha irratti raawwatameef maddeen odeeffannoo garaagaraa ragaa garaagaraa dhiyeessaa jiru. Maddeen tokko akka jedhanitti Caalaa Bultumee bilxiginnaa faarsii jedhaniin lakki ani bilxiginnaa faarsuun hojii kiyyaa miti jedhee waan dideef jechuudhaan ragaa yoo dhiyeessan qaamonni garaagaraa immoo kun dhugaa miti har'a reebichi irratti raawwatameef uummata Oromoo daboo baafachuudhaaf ragaan kana dhiyeessanii. Caalaa Bultumee inni nu faarsee bulaadha bilxiginnaaf waan hin ta'in hin qabu jechuudhaan kan dubbatan yoo ta'u gama biraatiin immoo Caalaa Bultumee iddoo jeneraalichi turetti seenee dhuguuf innis gara hoteelichaa seenee dhugaatii isaa dhuguuf yeroo yaalutti seenuu hin dandeettu jedhaniini maaliif seenuu hin dandeenye jechuudhaan yeroo mormaa turetti maaf nu mormite jechuudhaan reebicha kan irratti raawwatan akka ta'e odeeffannoo maddee gara biroo immoo ibsanii jiru. Hundumaafuu akka mammaaksi Oromoo jedheedha kan nyaaphaa gubate cilee hin qabu jedhanii jiru. Bilxiginnaan faarsee bulaafis kabaja kan hin qabne akka ta'e reebichi isarratti raawwatame kun kan agarsiisu itti aanee hoo eenyutta waan jedhu namoonni hedduun yaada akka gaafiitti dhiyeessanidha. Kun akkuma jirutti ta'ee reebichi irratti raawwatames miidhaa guddaa kan irratti dhaqqabsiise akka ta'ee fi erga reebichi irratti raawwatame boodas yoo xiqqaate sa'a 4 bakka itti reebametti akka turu akka taasifame himamee jira. Erga gadi dhiisanii booda immoo gara manaa deebi'uudhaan dhukkubbiin erga itti dhagamee booda yookaan dadhabbiin erga itti dhaga'amee booda hospitaala dhaqee yaalamaa kan jiru akka ta'es himamee jira. Oduun itti aanu kunis oduu ammeedha. Halkan edaa Itoophiyaa bakkoota garaagaraatti kirkirri lafaa kan dhaqqabe akka ta'e himamee jira. Halkan edaa hagayyaa 9,2025 sa'aa 7:19 akka sa'aa biyyaatti yookaan immoo sa'aa 1:19 AM irratti sochiin lafaa Itoophiyaa bakkoota garaagaraatti dhagahamee jira. Finfinnee, Harargee, Adaamaa, Awaash, Burraayyuu fi hoolota akkasumas bakkoota garaagaraatti kan socho'e akka ta'e beekamee jira. Kirkirri lafaa reektar iskeelii 4.6 galmeesse kun magaalaa Dabrasiinaa irraa fageenya kiiloomeetira 45 irratti mudachuu sarveen jiyooloojikaala Ameerikaa ibsee jira. Sochii lafaa dhaqqabe kanaan lubbuu namaatii fi qabeenya irrattis balaan dhaqqabe yookaan miidhaan gahe kan hin gabaafamin akka ta'es beekamee jira. Oduun itti aanu lixa Oromiyaa magaalaa Naqqamteetti balaa lolaa dhaqqabeen lubbuun namoota hedduu galaafatamuu gabaafamee jira. Wallagga Bahaa magaalaa Naqqamteetti rooba cimaa gaafa hagayya 6 bara 2025 roobeen yookaan roobe hordofee lubbuun namoota 5 balaa lolaatiin galaafatamuun gabaafamee jira. Obbo Dabalaa Tamasgeen itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii magaalaa Naqqamtee balaa lolaa kanaan namoonni 5 lubbuu dhabuu gabaasee jira. Itti dabaluunis balaa lolaa kun Naqqamteen gandoota 3 keessatti mudachuu ibsuun garuu kan lubbuu namoota kanaa galaafate
Gandoota duwwaa lamaa fi duwwaa torba keessatti bakkeewwan maqaan isaanii Daargee fi Jaatoo jedhamanitti akka ta'e ibsee jira. Akkasumas balaa lolaa kanaan qabeenya irrattis miidhaan kan dhaqqabe akka ta'e gabaafamee jira. Walumaa galatti tibba kana Itoophiyaa bakkoota garaagaraatti balaa lolaa kun dhaqqabuun qabeenya fi lubbuu namaa irratti miidhaa dhaqqabsiisaa kan jiru yoo ta'u, kibba lixa shaggarii fi lixa shaggaritti miidhaa guddaa dhaqqabsiisee jira. Qabeenya hedduu mancaasee akkasumas uummata hedduu buqqisee jira. Lubbuu namas galaafatee jira. Balaan lolaa kun aanaa Iluutti nama kan ajjeese yoo ta'u, aanota godina Shawaa lixaatti babal'achaa kan jiru akka ta'es gabaafamee jira. Kibba lixa shaggaraa aanaa Iluutti dargaggeessi ganna 25 tokko balaa lolaa kanaan lubbuu isaa dhabee jira. Dargaggoon lubbuu isaa dhabee kun gara Sulataa kan jedhamu yoo ta'u, magaalaa Tajii irraa gara ganda keessa baqate Wareersuu jedhamutti deebi'uudhaan meeshaa manatti hafee fudhachuuf yeroo turetti lolaadhaan liqeeffamuu abbaan dargaggoo obbo Taammanaa Laggasaa himanii jiru. Walumaa galatti akkuma guutuu biyyattiitti haalli lolaa dhaqqabuu fi balaan dhaqqabsiisuu danda'u cimuu waan danda'uuf namoonni golba yookaan sululaa fi qarqara laggeenii jirtanii fi akkasumas lolaaf saaxilamoo taatan of eeggannoo barbaachisaa ta'e taasisuudhaan balaa irraa qabeenya fi lubbuu keessan akka baraartan asumaan isin yaadacheefna. Oduun itti aanu lakkoofsawwan herreega baankii yookaan akkaawuntiin sharafa mallaqaa alaa seeraan ala sharafuun shakkaman 138 ogguramanii jiru. Doolaarri Ameerikaa tokko har'a birrii 134 bitamee 137 gurguramaa jira. Lakkoofsawwan herreega baankii namoota sharafa maallaqa biyya alaa seeraan ala raawwachuun shakkaman 138 ogguramuu tajaajilli nageenya faayinaansii beeksisee jira. Sharafa mallaqaa seera qabeessa karaa baankilee biyyattiitiin gaggeeffamuu akka qabu ifaan taa'ee kan jiru ta'uu ibsuudhaan sana sirnaan fayyadamuu dhabuun qabeenya mala kanaan horatame mootummaan akka dhaalu namaa fi dhaabbilee kana raawwatanis adabbiin seeraa cimaan akka irratti fudhatamu tajaajilli nageenya faayinaansii biyyattii ibsee jira. Namoota fi dhaabbileen tokko tokko hojii daldala sharafa mallaqa biyya alaa mala seeraan alaan raawwachuu hojii idilee taasifatanii hojjetaa jiru jedhaman ragaa walitti qabataa akka ture tajaajilli nageenya faayinaansii Itoophiyaa ibsee jira. Kanarraa ka'uunis hojii sharafa mallaqa biyya alaa seeraan ala irratti bobba'anii jiran jedhamuudhaan shakkaman lakkoofsawwan herreegaa 138 socho'uu akka hin dandeenye uggurameera jedhee jira. Kuni kan ibsame immoo obbo Maammoo Mirattu hoogganaan baankii biyyoolessaa Itoophiyaa qaamoleen hojii sharafa mallaqa biyya alaa al-idilee irratti bobba'an irratti tarkaanfiin ni fudhatama erga jedhame boodadha. Obbo Maammoonis baankiin biyyoolessaa qorannoo mataa isaa gaggeessee jira erga jedhee booda keessayuu qaamota tajaajila sirna faayinaansii Itoophiyaa amanamummaa akka dhabuu fi gabaa sharafa waliin dha'uuf warreen hojjetan irratti tarkaanfiin kan fudhatamu akka ta'e dubbatee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti zoonilee fi godinaalee garaagaraa keessatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru cimee itti fufee jira. Tibba kana haala adda ta'een waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwataa kan jiru akka ta'e kan beeksise yoo ta'u keessattuu giddugala Oromiyaatti injifannoo gurguddaa argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa Gujii lixatti guyyaa kaleessa haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Gujii lixaa aanaa galaana ganda Giwwee baadiyyaa bakka addaa baasaa jedhamutti waraanni bilisummaa Oromoo humnoota mootummaa maqaa sakatta'aatiin bobbaate irratti hattee hidhuudhaan haleellaa raawwateen loltoota mootummaa 3 battalumatti addunyaa kanarraa godaansise 4 immoo madoodhaan adabuun injifannoo irratti kan argate akka ta'e odeeffannoon gamas irraa baate ibsitee jirti. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa Arsii lixatti guyyaa kaleessa hagayya 8,2025 nageellee Arsiitti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen miidhaa guddaa irratti rakkabsiisuun injifannoo irratti kan argate akka ta'e odeeffannoon achirraa nu geette ibsitee jirti. Arsii lixa nageellee Arsii ganda Leephis iddoo addaa Tulluu Qacamaa jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansise kan madoodhaan adabe kan harkaan qabeessa akka jiru odeeffannoon gamas irraa baate ibsitee jirti. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti fufteedhaan haleellaa raawwataa kan ture yoo ta'u guyyaa kaleessa godina Bunnoo Baddellee aanaa Makkoo ganda qoodii gaazii iddoo addaa Shaarkoo jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti hattee hidhuudhaan raawwateen miidhaa guddaa kan irratti rakkabsiise hedduu madoona adabuun
Hedduummoo addunyaa kanarraa godaansisuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira waraanni bilisummaa Oromoo. Kun akkuma jirutti ta'e Oromiyaa bakkoota garaagaraatti lolli akkuma itti fufeetti jira. Lola bakkoota garaagaraatti itti fufe kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argataa kan jiru akka ta'e yoo beeksisu bakkoota lolli gaggeeffamaa jirutti loltoota hedduus booji'aa kan jiru akka ta'es beeksisee jira. Har'a bakka tokkotti lola gaggeeffame irratti obbolaa lamaan bakka tokkotti booji'ee jira. Obbolaan lamaan kun leenjis bakkuma tokkotti kan leenji'anii turan baatii 4 jechuudha. Leenjii baatii 4 boodas kan walumaan bobba'an yookaan bobbaafaman yoo ta'u har'as gaafa qabaman walumaan qabamanii carroomanii jiru. Lubbuun isaanii baateefii jirti. Woboo harka galuun carraa ta'ee jira. Mootummaan Oromiyaa bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhataa jira kan jedhe yoo ta'u humnoonni mootummaa bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhatanii namoota nagaa hedduu lubbuu galaafatanii jiru. Namoota nagaa kan badii tokko hin qabne. Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaafii tokko malee lubbuun kan galaafataman hedduudha. Haleellaa kanas kan raawwatan maanguddoota, dubartii, ulfaa fi akkasumas daa'imman irratti yoo ta'u haaluma kanaan Arsii Bahaa Aanaa Marti ganda Dambaqaa Iftuu Eddoo Addaa Baandoo jedhamutti hagayyaa 2025 harmee maqaan ishee Addee Halimaa Amaan jedhamtu haadha ijoollee 8 badii tokko malee manuma ishii duratti rasaasa itti roobsuun lubbuu isii kan galaafatan akka ta'e jiraattonni himanii jiru. Jiraattonni itti dabaluun isa Addee Halimaa Amaan nama badii tokko hin qabne kan taatee fi ishii loon bira jirtu karra ishee duratti itti dhufuudhaan osoo waan tokkollee hin gaafatiin rasaasa itti roobsuudhaan lubbuu isaanii galaafatuun darbanii kan biraa deeman akka ta'e jiraattonni himanii jiru. Akkasumas waraanni mootummaa Shawaa Lixaa Aanaa Dirree Hincinni ganda baadiyyaa Qorroo Qarsaa jedhamutti nama obbo Taaddasaa Wayyeessaa jedhamu ilma keettuu waraana bilisummaa Oromootti makame jechuudhaan yookaan keessa jira jechuudhaan adoolessa 28/2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa jechuudha. Isa farda yaabbatee gabaa gudariif deemaa ture irratti badii tokko malee isaa waan tokko quba hin qabne rasaasa irratti roobsuudhaan lubbuu isaa kan galaafatan akka ta'e jiraattonni himanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun waraanni mootummaa guyyaa kaleessa hagayya 8/2025 Kibba Oromiyaa Gujii Bahaa Aanaa Sabbaa Borutti dubartii ulfa baatii 9 takka lubbuu galaafatanii jiru jedhamee jira. Gujii Bahaa Aanaa Sabbaa Boru ganda Buupoo jedhamutti dubartii takka haadha ijoollee 2 akkasumas ulfa baatii 9 tan taate badii tokko malee gara jabummaadhaan haleellaa rasaasatiin yookaan rasaasa itti roobsuutiin lubbuu isii kan galaafatan akka ta'e jiraattonni himanii jiru. Walumaa galatti guutuu Oromiyaa keessatti kallattii garagaraatiin tooftaalee garagaraatiin uummata Oromoo irratti sarbamiinsi raawwatamaa jiru. Kaan lubbuu ajjeesuun, kaan hidhuun, kanneen immoo gibiraa fi maqaa buusii garagaraatiin saamicha irratti raawwatuun, kaan immoo biyyarraa baqachiisuun, irbaata qurxummii taasisuun cimee itti fufee jira jechuudhaan hawaasni bal'aan komii bal'aa kaasee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kenna. Nagatti nu tura.